Egaan akkasuma Yusufiin gaara keessatti qabatanii ableedhaan doorsisaa jiru jedhanii yeroo kaanis immoo harka isaa hidhanii baay'ee tokko dararaa yeroo naan jedhan ijoolleen viidiyoo isaallee arginee irra jedhaaru. Yusufii uffannaa jijjiirratu illee qabu, waan nyaatu waan dhuguun qabu, kophaa isaa ta'ee anaan dura gaaga tokko anis sababa isaatiif jecha gaara keessatti waa meeqa ta'ee isa biraa gaddeebi'ee amma guyyaa 2 boqodheera. Ammas immoo yoo Rabbiin na gargaaree yoo Rabbiin ija jaraan irraa qabe achitti ol deebi'uuf hin deemaa. Haga sanatti immoo isinis miiseejii umallee na barreessa. Anis immoo yoo naaf mijate yeroo tokko tokko bilbilee haala jiru hundumayyuu isinitti himaa. Amma jarri akka duraatii miti tabba qabatanii waraana dabalatanii Suleeman faa ta'anii akkasumas mucaa booharee tokko. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirti isin jechaa hojjetoota daawwattoota keenya salamtaan keessan onnee rafaate bakka jirtan maratti isin haadha qabduun isin hinjaa'ee gaafa hojjetoota daawwattoota keenya akkuma viidiyoo dabre irratti argaa turtanii ani ala bahee dhufee alatti wayiin bitajee akkumaan ala kutatti khayriyaa dhufanii khayriyaa sitti ala bahee giseen dhufu khayriyaa itti dhufanii turanii jechuudha. Gareen Faayaa fi gareen Abdallaa akkuma tasaa kun gisee nuti dhufnu hulaa dura dhaabbatanii hulaatuma jiranii akkuma nu harkanii fiigaa kutanii jechuudha. Anaa fi maggee alaasuma deemaa dhufu jirru isaan arkinee maggeen amma isaan jala fiigaa kutee ani akkuma tasaa mana ol seenee kunoo Khayriyaan asuma taa'u jirti akka rifattette jechuudha. Ulaan irraa bantee dhuftee asuma taa'u jirti jechuudha. Maalii fi maalirraa kan ka'e uummanni kun kan dhiisuu dideef nurraa taadaa dubbiin feenuu nuti yaa'iin dandeenyu humna teessan hin qabnu akka biraa finnee isin sodaanne nu dhiisaadhaa isin hin jenne wanni nu garartaniif maaliif bilayyan kee dhiifamaa wajjin nu dhiisaadhaa. Yusufillee qabdan akka agarreetti jechuun Yusufillee qabdan Yusuf saneechaa nuti taa'uuf mana kana keessa taa'uu dadhabne deemuuf deemna nutu gaara sanin nu qabdanis nu qabdan malee numa deemnaa jechuudha kara gaaraa sanis. Yoo nu dhiistanoo isin garuu qo'i maali sababni keessan dhimmi keessan kan Yusuf irra isinii jiru kan Yusuf qabdaniif maalii rakkinni keessan deebitanii mana keessatti illee obboleettii isaa itti dhuftanii qabuudhaaf jechuudha. Anana agartan hin dhiistan Khayriyaa agartan hin dhiistan hattaa Mubaarakii fi naanii xiqqoo tanallee hin dhiistan jechuudha. Maali yaadni keessan kun akkamitti akka isin jala baanu hin beeknu. Amma garuu kunoo ani nyaata qopheessuufi mana keessa deddeemu jira jechuudha. Ammaan jechuudha nyaata qopheessuu jechaan mana keessa illee deddeemu jira akkuma agartan alallee bahee waan alaa barbaachisullee itti hidhee maggeedhaaf qopheessee fudhatee deemaa jechuudha. Inni nutillee ni deemnaan ilmaan irraan dalaguu ilmoo taana hoqaadhee kaan harka qabadde akkuma yeroo duraa san niin deemaa jechuudha. Wanni mana keessa na teessisu hin jiru deemee waan jira hunda akkasitti amma nyaata qopheessinee jirra jechuudha. Nyaanni qophaa'ee kun nu bira taa'u jira. Maggeen fuudhatee ni deemaa achi booda nutilleen isa booda hin turru ni yaanaa jechuudha. Nuti isarraa humna isimooti deemna laa isa jala hin deemnu lakkii Khayriyaa ni qabamna ree akkasitti bakka yoo yaane nu hundinu kalaas ati hin dubban kutan isa jala laa naaf eetu wajji deemna inni kubbaa deemu inni waan dhiira ta'eef Assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Qabdee galtee in qabne narkaa baani nama sadii ta'anii mana kana marsanii fuula kana keessatti waa fuula kana irratti waa uffatanii jara mana naanna'eeru itti dhufnee na jalaa fiiganii ba'an. Khayriyaan mana jirti miti? Hundi hojii bara Khayriyaan nama bira taa'u. Ani isheen shakkaa ture, ani ishee baasanii si'aa ture, siirii immoo itti godhanii nurraa baasanii shakkaa ture. Uummanni bar ni maraate uummanni. Arsii gummaa mee duraa taa'u nyaata kana itti gaggaa'ime. Profeesariin taa'ee barsiisee guddinaan gaatii isaan jala guddifatan. Nama meeqa isaan nama sadii akka nama sadii fuula kana keessatti waa uffatanii eenyu akka rifeensa kanattis waa marataniiru. Eenyu akka jarri ta'an baruu hin dandeenye. Fiigamatti dhiyaadhadhee dadhabe karaa fiiganii. Dubartoota akkamitti isaan jala baana gaaraa nama qixaaxaa asiinuu iraarsaa akkamitti jiraanna jechuun jireenyuma keenya kanaa. Ammas namni hin jiru Yusuf mana hin jiru maaliif mana marsu maal barbaadu? Maal barbaacha mana naanna'anii asii naannoo irra daaddisu? Maaliif maal haatuuf? Wanti jarri fuudhanu maali? Maali yoo nu dhiisan? Yoo Khayriyaa yoo sin ta'e warruma jarri kanaan dura gaaratti dararaa turanidha. Namni biraa namni haaraan hin jiru. Wanti jarri barbaadan maalidha? Yoo Yusuf ta'e gaaratti qabanidha namni. Egaa
kanumaaf amma wanni goonu hin jiru dirqama deemnee garteemi. Ayyee ibsuuf dheengadda mana hin taa'inaayi achitti sin dhufanii sin miidhuu jedhee dubbataa ture. Amma eenyu bira sin geesse eessa sin kaa'ame? Laa nuti bakka takka hin daynu mana namaatti sin daynu. Amma asuma keessatti sin dhiisee gaaratti deebi'a? Laa osoo akkas hin taane maggee nutis gaaruma sanii ijaan qabamnu isaa qabamnu. Ayyee tole gaa. Anamma galaa fuudheen deema. Uffata isaa qopheessitanii? Waa hunda keessa keenya nyaatallee uffatallee keessa keenya jee. Nuti si boodarra dhufna gaara mana namaatis hin daynu mana namaallee yoo dayne. Mana namaa sanittis ilmi namaa gaafa ammaa tanaa hundi shakkamaadha. Hundi bitamaadha waan isaan taanii jiran hin beeknu nuti. Numa deemna nuti gaaruma sanitti. Duubatti namni deemu. Egaa manaas hin teenyu isa boodarra dhufna. Laa isa hojii yaanu kobo nama duran deema nama uffataa fi nyaata isaa fuudhee dura deema qabamee jira jedhanii uffata yoo akkamitti akka jijjiiratu hin beekne yoo akka carraammoo ta'ee rabbiin irraa laaffisee jennaan Yusuf jara harkaa bahe uffata isaa laadhee fi akkasuma nyaata illee nyaatee yoo afuura deeffatee ka'ee immoo walumaan akka dandeenyu ofirraa lolle malee amma yoo akkuma kanatti yaane yoo dhannee bakka tokkotu teenyu nutti dhufanii bakka tokkotti nu qabanennaan rakkoodha. Namni waa nu godhu hin jiru, namni uffata illee nu gargaaru hin jiru, nyaata dhugaatii bishaan illee namni nutti kennu hin jiru. Kanaaf bakka tokkotti deemuun sirrii miti. Ani amma deemee wanta jiru hundumaayyuu ilaalaa. Yoon illee dhaqee immoo otoon isa barbaadu anis kan hin qabamu ta'e nama biraallee barbaaddanii yookaan lakkoofsa ijoollee illee isinii kennee deemaa. Ijoollee ittiin wal beeku namoota gaaratti nu barbaadan jechuudha. Isinii kennee deemaa isin boodumarra dhuftu jechuudha. Isin yoo dhuftan boodarra dhuftu yookaan immoo tarii yoo rabbi dafee Yusufiin kan baasennaan harkaa miliksinu ta'e Yusufiin fudhadhee dafeen gadi isinitti deebi'aa jechuudha. Kanaaf du'aayi nu godhaati. Taate du'aayi toona. Amma nan deeman. Ati deemu jaayana. Laa khayrii akkamii wajji ana qoy bakkatti haa qabamnu. Laa kadhaan jalaana kun waan ta'e nabbi waliin Barniin beekaa khayriya bakkatti yaanee dhugaa nu hundi yoo qabamne eenyuun nu baasa manni keenya maal. Asiin nu dhufanii akka deeggartaa qalee sanni godhuurra. Ni deemnaree mana teenyu. Eenaaf hin jaamila. Bar walumaan manaa baana laakiin garuu isa jala yaanu kobo baanee yaana. Bakka tokkotti yoo nutti dhufan rakkoodha. Egaa bakka takka karaatti yoo namni himeef rakkoodha. Amma namni tokko yoo kophaa deeme baay'ee mul'atu. Garuu hundi keenya bakkatti yoo deemne nu arguu danda'u. Yoo bilbilanitti manii bakka sanaa socho'anii karaatti yoo akka tasaa nu qaban bakka tokkotti ni rakkanna. Kanaaf immoo Liinaanis daa'ima waan harkaa qabduu fi mucaa daa'ima kanatti nurkatti miidhama jechuudha. Hundi keenya bakka deemnee kophaa deemnee asitti yoo rabbi walitti naannesse walitti dhufnee yookaan immoo yoo rabbi immoo dafee kan nu milkeessu ta'e immoo Yusufis jara harkaa baasne asitti kan gadi deebinu ta'a. Kaleessa mana ol seenanii jarri. Mana seenirree asoosenanii gurfatan waan cifadee ulaa wal fadee lammummaa irra daddaanee irra dubbachuu jedhanii. Maal barbaade qoy dila kana cufa maali wanni mana keessaa barbaadan. Hin dubbatan ansiin se'ee wala liinaa lakkamni kan. Amma keeriyaa baatanii akka duraatitti dhukkubsuuf. Egaa yoom nu dhiisan isaan hanga yoom nu iraarsaa oolan qoy. Kanaaf mana naanna'anii taa'u. Robbatitti nu fidee. Manam teenyu baranis numaan deemaa hundi numa yaana. Mana maallee bukan namni Tole ijoollee as taa'uun isinii ta'uu baate mana biraa isinii ilaalee namoota naamusa qaban bira isin kaa'ee ofii kootii gara deema yookaan hundi nu badaadhaa tokko kana amma yoo wajjin deemna jenne akka amma jenne rakkoodha. Bakka tokkotti deemuun rakkoodha. Namni waa nu gargaaru hin jiru. Nu rakkanna jechuudha. Yoommoo asitti isin dhiisee deeme kaleessa fa'aa erga akkas godhaa turanii ammas immoo yookaan warri amma nu baqate kun amma yookaan halkan kana waan biraa gochuu danda'u yookaan boru mana kana cabsanii waan tokko balleessuu danda'u. Waan hundaaf iyyuu mana yoo cabsanis qabeenyi biraa yoo badeeyyuu namni akka hin miidhamne namni akka hin dhukkubsanneef ijoolleen daa'imni kunillee akka jirree manneenuma kana shakkeetiin jira manuma kana keessa ijoolleen daa'imni kunillee akka hin miidhamnee fi bakka biraallee teessanii hagan gaara ga'ee sagalee tokko isin dhageessisutti osoo na dhaggeeffattanii gaariidha.
bakka tokkotti yoo deemne bakkatti rakkachuu mala. Egaan akkasuma Yusufiin gaara keessatti qabatanii ableedhaan doorsisaa jiru jedhanii yeroo kaanis immoo harka isaa hidhanii baay'ee tokko dararaa yeroo naan jedhan ijoolleen viidiyoo isaallee arginee irra jedhaaru. Yusufi uffannaa jijjiirratu illee hin qabu, waan nyaatu waan dhugu hin qabu, kophaa isaa ta'ee anaan dura aga tokko anis sababa isaatiif jecha gaara keessatti waa meeqa ta'ee isa biraa gad deebi'ee amma guyyaa 2 boqodheera. Ammas immoo yoo Rabbiin na gargaaree yoo Rabbiin ija jaraan irraa qabe achitti ol deebi'uuf hin deemaa. Haga sanatti immoo isinis miiseejii umallee naa barreessa. Anis immoo yoo naaf mijate yeroo tokko bilbilee haala jiru hundumayyuu isinitti himaa. Amma jirra akka duraatii miti tabba qabatanii waraana dabalatanii Suleeman faa ta'anii akkasumas mucaa boofaree tokko dhufe ammasi mucaa boofaree tokko dheengadda fidaniiru tokkos immoo mucaa duudaa wayii jedhanii mucaa wayii fidaniiru innillee harkaa badeedanii tabba qabataniiru bakka ta'anii bilbilaan walitti himaa jiru. Akka namni tokko deemee gaara keessan seenne akka namni tokko galaallee baatee waan tokko akkatti qabatee dhaqee gaara keessatti hin seenne walitti himaa jiru. Yoo namni tokko waa baadhatee walitti deeme walitti bilbilaniitiyyuu akka inni gaaratti hin seenne qophaa'anii qabaa jiru jedhanii. Dubartii qararraa maal godhuu dandeenya nuti langa akkasuma deemne akkuma isaanis siiriidhaan kanameef jala gurmeessan. Nuti gaa siirii sanallee ittiin deebi'uu kan hin jeen sababa Yusuf achatti deebi'ama duraasi ammallee deemee san caalaa godhee namallee dabalee namuutu nutu karaa deemuu qabna malee bakka takka yaa'uu hin qabnu nutis. Gamaan yookaan yoo deemne illee jechuudha daandii tokko irratti dhaquun hin ta'u. Ani karaa fagoo naanna'ee karaa dheeraadhaan naanna'ee gaara sana akka seenu godhee yookaan isin garuma isin danda'ame tokkoon booda jechuudha gaafa naqee achi seenee ka'ee daandii isinii himee bakka jarri jiran yoon hubadhee jedhee adda baasee waan hundumayyuu isinitti haasa'a. Akkasitti homaatuun sodaatinaa jajjabaadhaa. Yeroo immoo lafti dhi'u mana keessanillee sirriitti cufadhaa. Akka namni mana cufannuus ni seenanii cufannus nuti ni deemna amma waan ta'eef. Tolee egaa akkuma ga'ee ta'u wanta jiru hundumayyuu isinitti hima. Yoo Rabbi jedhee gaaruma ga'ee waan ta'e isinii barreessaa. Yalla deem jee nuti amma. Uffannaan isaa hundumtuu wal ga'eera miti. Nyaata hojii walitti akka gadi naqabne ati si eeggachaa deemgaa akka hin qabamne. Tole rabbuma naa kadhaa yoo qabames maayyuu miti anillee rakkoo ittiin beeka garuu anko yoo rakkaddes maayyuu rakkoo miti kan keessanii malee yoo isin qabanii jedhan asitti sisin miidhuu gaaratti sisin miidhuu akka Rabbiin siirii jaraallee nurraa dadhabsiisu akka Rabbiin jara kana gocha jarri nurratti godhaa jiran kana nurraa laaffisu. Du'aayis nu godhaa namoota beektanittis nuuf bilbilaatii akkasumas immoo yoommoo akka waliigalaatti annee qabamnes hin beeknu waan ta'eef hiriyoota keessan hundumayyuu bakka jiranitti nu yaadachiisaa. Yoo sagalee keenya dhabdanii guyyaa 2-3 ooltanii nu barbaadaayii nuti gaara deemaa jirraa Yusuf qabamee jira waan ta'eef taa'uu dandeenyu. jedhaati itti hima. Anamma yoon jiraadhes yoon du'es dhaqee Yusuf wajjin waan ta'e ta'a. Yoo qabanis isa waliin naa hidhanii yoommoo Rabbi harkaa na baase yookaanis immoo yoo Rabbiin jara laaffisee jennaan Yusufiin faa hidhanii dhoksanii yookaan boolla tokko faa keessa ka'anii hidhanii akka inni deemuu hin dandeenye godhanii yoo jarri irraa siqan baafadhee yoo danda'ee miilaan deema ta'e. Kanaan egaa waan jiru hundumaayyuu isinitti himaa waan dhaga'ee akkasitti immoo jajjabaadhaa yaaddayna Yusuf illee oma hundaafuu lubbuudhaan waan ta'u beelaallee bota malee waan ta'u. Atis nagaan Rabbi si haa geessu. Amiin. Du'aayi naa godhaatii nagaan naaf turaa jajjabaadhaa. Ijoollee immoo akka jarri hin miidhamne yaada Yusuf jettanii ijoollee akka jarri hin beelofne ijoolleen daa'imni kun akka jarri hin miidhamne jabeessaatii nuuf qabaa haga deebinutti Rabbi nagaadhaan walitti nu haa deebisu. Du'aayi nuuf godhaa isiniin jedha. Nageetayyaa akkasii kabajamtoota daawwattoota keenya kunoo akkuma agartanii maggeenis deemee jiraachuudha nutilleen amma deemuuf deemna haga bakka geenye viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nageen nu turaan isin jira.